Dogoggorri koo inni guddaani si jaallachuu koo osoo hin taane akkan baay'ee si jaalladhu sitti himuu kooti. Garuu na amani akkuman kaleessa waan hundumaarra si jaalladhu har'a garuu waan hundumaarra sin jibba. Maaliif jennaani namni boonu gatii jaalalaa hin beeku waan ta'eef. Harka laatee beekee Oromummaa keessa jaallee duuba keessi yaafachuu si yaalee. Beena gaanii na dogoggoree barii duraanii sichi sinqixxeessu barnamaanii. Beenu na balleessa duras nama na jaalalli onneerraa midhaan akkana. Otoon of jabeessa of seerate na barbadinnee kan narra ga'e. Beenu na balleessa duras nama na jaalalli onneerraa midhaan akkana. Yeroo hundumaa namootan qofa barbaadamtee jaallatamuu hin filatin. Akkuma namoonni jaalalaaf si barbaadan atis aarsaa barbaachisu kaffaluun namoota sana barbaadi. Maaliif jennaani tarii osoo koortuu nama jireenya keetiif si barbaachisu dhabuu dandeessa waan ta'eef. Dogoggorri koo inni guddaani si jaallachuu koo osoo hin taane akkan baay'ee si jaalladhu sitti himuu kooti. Garuu na amani akkuman kaleessa waan hundumaarra si jaalladhu har'a garuu waan hundumaarra sin jibba. Maaliif jennaani namni boonu gatii jaalalaa hin beeku waan ta'eef. Harka laatee beekee Oromummaa keessa jaallee duuba keessi yaafachuu si yaalee. Beena gaanii na dogoggoree barii duraanii sichi sinqixxeessu barnamaanii. Beenu na balleessa duras nama na jaalalli onneerraa midhaan akkana. Otoon of jabeessa of seerate na barbadinnee kan narra ga'e. Beenu na balleessa duras nama na jaalalli onneerraa midhaan akkana. Yeroo hundumaa namootan qofa barbaadamtee jaallatamuu hin filatin. Akkuma namoonni jaalalaaf si barbaadan atis aarsaa barbaachisu kaffaluun namoota sana barbaadi. Maaliif jennaani tarii osoo koortuu nama jireenya keetiif si barbaachisu dhabuu dandeessa waan ta'eef.